أكم قلتن يمكن أكم قلتن داوتوت كيجي بجمو كن كوبي تيجي كهرا كان بكا كان ترتيمنت راس ليدرب بكا كان ترتيمنت أكما تربان دربيتي هرالي وان ببريدا قبتي سني داتير تربان دربي غافي ديبي كدر مرتو جراو جينين غوني كتال مفاف كان تمورا هراسي دبرسو داف ديم دامسينا نسيني دامو warri saayibummaa Facebook irratti nagaafattanii ani sin fudhachuu dadhabe jechuun Facebook kan koo guutee jira wanda tokko gochuu dandeessan bakka follow jettu dhaqaati follow na godhaa inumaatu waan baay'ee waan nama ajaa'ibu waan babbareedaa isin dabarsuudhaaf deemna kanaaf wanni nuti hojjennu hundi Facebook irra waan keenyuuf jecha kanaaf dhaxxanii follow bakka jirtu san tuqaati follow nu godhaa eegan gaama maallaqa kana hundaa rakkadhe manan godhadhe jechuudha amma tujaaromte mana godhadheetiin konseptii amaaruma bakka muuziqaa afaan amaaraatiin duraan gartee waliftoota oromoo dhaabaan turre maaliin godhe pirootokool ta'uun qaban jee bareedaa ta'uu nama dura dhaabbachuudha baree uffata sakkaan tiffadhu akka gartee qubanatti laatan barbaadu jechuudha amaarri isaanii wal qixxaadhee dhaabbachuudhaaf bareedee akka isaanitti uffachuudhaan qabaa jechuudha. Tamra dastar naya menteri dawati. Enyu nago dah kana. Sultan. Galte sada. Isas vida dah je indre dawarati. Indre dawarati waldaya tak komiso indre dawajani. Tamra dastar TV. Aba pada salintana. Tigis tentara yani walifto tasari. Kharap tina yaman. Amma gartee uffanni qiyyaas ni ifa kanatti dhabjee amma kanumaan ajaa'iba godhee sirbe isaan kanarratti hanga isaan hundi ajaa'ibanitti konsertii gamma kana yoon siyaasa seenaa isaa bal'aadha baalee roobee irrattis na yaaman amal maali hojii Profeesar Mummudiin naa tolcha amma gaa addunyaa beekame isaan kan hunda moo'ee amaara kana hunda moo'ee muuziqaan afaan oromoo amma maaleenis dhufe Mohe. Amma jiru jalqabdee. Jiru jalqabee. Isinis hamilee asirraa bilbiltanii naa godhaa turtana jabaadhu naan jettanii sitti gammallee naan jettanii Ali Birraanis dhufee jechuudha. Ali Birraatti qajaanii ji'ee akkasitti Ali Birraan illee naa kanninaan maqaa kana waggaa 50 dafqame. Gartee waggaa 50 dafqame yogguu takka kaanii Ali Birraa ta'uun hin jirtu. Osoon daawwitee baa'uun ta'in Ali Birraan ta'u. Laala gaa dubbii xiyyatanii jeen Ali Birraadha. Doktariin jechuudha. Ani nama biraa tokko ta'eetiin Oromoo naa baay'ifattu. Doktaraas. Muuziqshaanas akkasumatti gartee gurguddaa nama hedduu haa baay'ifattu. Anis walliftoota Oromoo baay'ee san keessaa tokko jeen. Duuba gaa'ii jeen takkittiin gartee wanni siin jiru. Ate Elvis Presley yoo taate Michael Jackson ta'uu fedhaa jeen kuba qabaadhu amma gaa guutuu irratti hin beekamne amma gaa Ali Birraanis kana hin jenne dubbiin naan dhoowwine Ali Birraan gaa wanni sannaan jiruuf kaayyoo kan koo isa fuula duraa beeka humna kee beeka amma gaa milleenis naa dhuftee miti uummanninis gartee hoggaan deemu biyya hunda keessa Oromiyaa keessa hunda akka pirezidaantiin deema biitii baatee Stage buntu guutuu malee takkaa sirbeen beeku. Akkana konsertiin afaan Oromootii seegalamtee gaamma. Tana keessatti hoo maal gootaa hogganaan jette siyaasaan lallaba. Muuziqaa keessa. Siyaasa sin lallaba dhaabeetumaan osoo stage irratti hogganaaman Oromiyaan tan Oromooti Oromoon ni bilisoomti jee lallaba. Lammata biyyaan itti lallabe san nayyaaman konsertii. Osumaan akkas juutii kutaa kudha tokkichaa Oromoodhaa. Walingate. Kaabinoota hojii xilaata taanee jechuudha. Tanaan jaakame na yaamadde carraan hojiiti yaa cufamtee jechuudha. Amma maallaqa sana akkam gootee? Maallaqa san ijoolleen itti guddife ijoollee diidam. Mana guddaa godhadheetiin shukuree kana fa'aa. Ijoollee qeeroo hedduu jira galaan fa'aa. Ijoollee tokko irraa fidee taajuu tokko fa'aa ijoolleen tusuutu jirti. Jamal tokkoffaa ijoollee sanattiin guddisan dalayyii tokkoffaa. Kophaan nyaanne. Shukrii isaan fide jaarraa hin fide Ali Birraa wajjin. Makiinaan sun bitame.
makiinaan amma kaaseta lammaffaa irratti hin bitachuu deemu. Kalama tarra bitame. Guantanamo kana. Guantanamo irra bitame makiinaan. Guantanamo isan jee kana. Amma gaa mana muuziqaatiin amma sirraa binna malee kaaseta lammaffaa naan jedhan amma. Ijoollee sana gurguddise gaa. Shukuris gara muuziqaatti galche. Leenjisuutti eegalee halkan siyaasaan haasawaa. Guyyuu namaa re'ee dhufa. Halkan tokkotti nama 30 oomisheetumaan bahan. Shaalaqoota mana kaambii gartee har'a qoree makaniisa achi jalaan taa'ee hireeffadde. Shaalaqaa munawwarii fi shaalaqaa gartee Yaasin tokkoo fi Maamush tokko isaan kana biratti hin galchee jechuudha. Shaalaqoota wayyaaneeti. Naa wajji ta'anii humnaan irra qabaa isaan kana gartee siyaasaas waan waraana keessatti guddateef ilma waraanaa waan hin ta'eef siyaasaa qajeellotti waan hin beekuuf isaan kana siyaasaadhaan leenjise. Isaan kana osoo hin barsiisuu Oromummaa. Tana yeroon osoo tana fuunee deemna jennee osoo wanta jiruuti iccitiin irra beekamtee jechuudha. Arkite? Iccitiin irratti maallaqa kanaan itti godheen. Dhume malee. Maallaqa fixee. Vivis waan godhadde kaaseta lammadaatiin abdii qaba gaa. Amma maqaan qabaa mire. Kaaseta lammaffaa kana gaamma sirraa binnaan aan jaan. Meeqa naan jaan ammaanis boo. Amma maqaa qabda. Amma si kadhatanii. Eegaa. Meeqaa naan jennaan miliyoona 5 kafaltanii jeen madda olaa buutiin. Mana muuziqaa madda olaa buutiin. Ati kabitti miliyoona 5 kafallaa takka namni kana jeen jiru Michael Jacksonii naan jennaan. Ummata kiyyaaf isa caalaadhaan jeen ummata isaatiif hin jeen Michael Jacksoniis. Sirrii. Anis ummata Oromootiif isa caalaadhaan jeen. Arra gabrummaatu sana na fakkeesse malee. Argite? Amma gartee ammas dhuunfumati jetti maxxanfadha jeetumaan lafaa ka'ee aanaa kana keessa jiru kaaseta kana tolfate. Kaaseta kanaas baasee jechuudha. Kaaseta kana. Sirraa bitani moo? Mana muuziqaa kana maagiin bantee jechuudha birraa hin banne birraa Franqalloo jaanii. Mana muuziqaa kana maagiin naa banti. Mana muuziqaa birraa Franqalloo kana. Keenyu. Naaf bantee maagii yaalu. Atillee itti fayyadamee walliftoota Oromootillee gartee warreen kaaseta Oromoodhaa kana fuudhanii gurguratan kana. Bantee turte? Maagii naa banee kaa. Maagii yaalu. Gargaar maallaqa keessan akka isin duraan nyaadhamne. Walliftoota Oromoon das jala seef goonee isaan kana gartee lafaan dhoonaa jennee warroottan gartee ilmaan Oromoo tuffatu kana. Isaan kana huffisuudhaaf mana muuziqaa birraa Franqalloon banamee jechuudha. Naaf bante sababa kiyyaan kaaseta kanas deebisuudhaaf. Kaayita kiyya kana. Kanuma jiru Maalik Filimsiis ni jira amma Kanaadaa jira Maalik Filimsi kilippii waraabaa. Kabdoosh Filimsi Direedawaa. Amma inni kunis kilippii waraabaa miti. Kana eegallee jechuudha. Namticha guraagee gartee Toofiq Jaanii tokko jira. Jidduu tanaa seenaa Abdallaa Kanaadaa nama jedhanii ni jira. Walitti dhaabneeti waliin daleellee Abdallaa Kanaa tokko Toofiq kana fida. Guraagtichummaan kun nu garagalee jechuudha. Mana muuziqaa kana gurgurtaa jedhamu. Kaaseta hojii maxxansine jennee nurraa fudhatee nu garagalee. Kaaseta mu? Kakkeemu? Mana muuziqaa hunda nurraa fudhate. Nutu fidee fi galchee mire isaan kana hunda harcaase. Maalik yoo hojii maxxansine waan jennee Abdallaa hojii maxxansine jennee kute adda wal lolchiiseetuma nuun dadda facaanee kaasetaas fudhate jechuudha. Jidduu tanatti shaalaqoonni sunis ni jiraa miti. Iccitii kana ni beeka. Shaalaqoota sadeen fi waan hin godhaa ture ichi keessatti ijaarratu. Iccitii tana gartee warrummaan hojii nyaannu na jalaa baasanii jechuudha. Mana kiyyaa fi makiinaa bitadde egaa maallaqa na sirraa fudhadheen. Gurraacha si kane maallaqa? Maallaqa Maalikiin naa kanneen kaasetaaf jee Maalik Filimsi. Kan makiinaatti bitte moo? Qarshii isan naa kenne Maalik. Kaaseta hojii maxxansineetiin wanta godha jee. Kophaa qabaadhu. Makiinaa bitattee? Makiinaa bittee? Maallaqa san hunda osoo gargaar Oromoo rakkataa Oromoo gargaaru osoo kaachii dhufu gargaaruuti. Dhume. Fite maallaqa kiyyaa. Ilmaan Oromoo osoo gargaaru kan barataan gargaara. Sambolo gurbaa kun makiinaa maallaqa si kenne? Maallaqa naa kenne malee kun kaaseta duraati fuuldura. Kun akkasii waliin dhahee
namtichi kun kaaseta kana gartee nurraa fudhatee jechuudha. Makiina. Maallaqa kaaseta kana furanne? Kan bicha bara jiru furanne? Hin furanne. Waata kalee? Hin furanne. Oomaa siin kanane? Egaa si mistirii baafna jedhanii irratti bakka tattaanii irra wal ta'anii inni kuni ምንጭ ያልታወቀ መኪናና እዚህ ጋር የሚያካሄደው ከሻለቆቹ ጋር ጀኒ ወንተ ጎዳኒ ነማራቸኒ ናሪያን አካኒ ሳንቲ ሙርሚኒ አብርሃም ኤላ ረጋዳ ፊልም ኤላ እኒ በረይሰ ሆ ባንዴ ነማራቸኔ ካዘሰኒ ሲምባፍኔ ሻለቆ ተሰነ ጎያኒ ነበርባቱ ካደማ አከና ኤገስ ቦደ ጋማንተና ካሰተ ኤገስ ቦደ ባፍኔ Mbas biyya deh. Single manda. Ya, sambur biyya. Marata tega ara kaisa tinto kaisa gal nagalcha. Namarachani. Idun bedampal sitim bule. Mana kaya ras narian morannya udah famous sih. Makina tias. Targa bekan ina rafuran. Jirumang kaya kantane teh curah kira kaisa bule. Ama zero di. Konsertis korun deh ya. Isumara kasih ara kata sini zero ti debe wani nufadu dabe. Ya. Joluman ning kaba hamilin tiyena to kamte masanira akasitin konsertin ning gode wanje kana onda tota wayani tilafana da uraf gote chu humna wanin kam ummata gurgudda heddun da message chu gutun ummata oromo daf naraga kuta kuta oromo da amma samboda biya godante samboda biyya keessatti siyaasaan dhaabbate anis hojjechuun dhorkan yoon isaan viidiyoo jalatti miseensatee malee sirbuun danda'u biyya keessatti dhorkame xilaatumaan ta'een khalaas walli saabaawoti asin dubbatta inni dubbadhaanis mirga ummata wanni gootummaa tanas waan dubbadhuun kanaas gartee ana kuma waraana keessatti ba'ee fi sammuun kiyya dhiigaadha gartee ana qomaa miti kairoon kun hundi sammuun isaanii dhiigaa ibidda dura tanaaf harka qullaa dhaabbatanii jechuudha. Ani sakramatti wata kakane ni kam ne motuma ammas ge ullola yechu yollumati ya amma ga ega si biyarra garte gwanin godu wallale bakkan da gadus wanin ya dumanas bakkan galu dabnan biyarra ba biyarra khe tigele kise yechu milan matamma gubban da ke yechu bakatto to oromo to jin kabiyirra jolle godan tujira amma matamma gubbatti ka Qarsh akka jabana dhukkube daangaa dabreetiin daangaa irraa harkan na qaban si deebisan daandii irratti qabamne gadaariif lafa jaanii walakkaa suudaanii osoo hin gahin gondarii fi maali matammaa fi suudaan walakkaadha gadaariif tun walqixa bordara Itoophiyaa seenuuf Border Sudan senuf isi wal kita wala katana rati ega malaga kun torba kanene baqatto ta hojii deemu na qabani jechu dokumenti fuute deemta na inja immigration na deebisa immigration isatti Itoophiyaa ti matamarratti dangar raxeeti biyya tanan beekwaan fuulatti biyyeen of dibe kanan beeyne jee amana wati na leebde matammaa kan irratti akkamittiin maaliif fuula kee biyya deebde maaliif of jijjiirtee takka gartee akka isaan fuula kiyyanan beeyne gochuu barbaade siyaasaadha eegaa biyyattis akkasiin godhee deemaa jira saniif akkas godhe saniif jechaan akkanan beeyne akkas godhe akkas godhe immoo ሁለተኛ በዚህ መንገድ ብትመለስ ወደዚህ ሄዳለሁ ብትል አውቶማቲክ እንፈርድብሃለን ህዝቡን እያሳደድክ ያለው አንተ ነህ ካሁን በኋላ ቁጭ በላ እንጂ ወደ ሀገር ተመለስ ናንጀናኒን ሀዬ ጄኒ jolle hojii kan nuti sanii jechuudha jolleen kura lama duutee jirti sinjee baraarratti kan hojii san keessatti fuudhee matammaa irratti kan immigreeshinii kan nuti isa magaaluma san keessa jolleen malleen irraa fuudhame ka shamarraniitii fi ka dargaggootis akkasuma maraatan maallaqa lammatan qaban kaa biyya irraa waa hunda gurguratanii bahan akkasii maraachan gariin ifannisa ifajjeesa. Amma ati ceete bordera ceete mosuma jirtan. Amma ka bordera ceetiin na deebisanii miti gaarree ijoollee wajjin nu deebisan ka baqataa Oromooti wajjin miti abalmaan Oromooti wajjin amma ka na beekaniif irraa matammaa keessa deemu eegalee mire amman jeen
galgala hoggaan mana abbabaa jenniti London hotel jenniti achi keessa jira. Abbabaan kuni nama najjooti wallaga keenya dhalate. Hoteelaan sii godha walli isaa keenya hunda hoteela kiyya kana keessa hanga gartee deemtutti asuma taa'ii maallaqa asuma sii qabnaa naan jedha. Hayyee jeetumaan achi taa'uu eegallee jechuudha. Amma maal naan jedhan galgaluma sa'a jaatti na dhufan. Arrana guyyaa na gadhiisanii galgala na dhufan. Wayyaaniin. Natti dhufte makiinaa yaabbattee anaa fi haadha manaa kiyyaas riibumaa nu kaasaniitti nu fe'an makiinaa sanitti. Baraata na keessa biyyan bahe. Fuudhanii na geessan dookumeenti tosdee yeerkinoo amtaan aan jedhanii immigireeshina keessa geessanii na sakatta'utti kaa'e. Taklaa ijanii kumaandar. Ammaan tanaan min marrajaa isa yeerkinoo amtaan aan jedhan. እኔ ምንም መረጃ የለኝም እንጂ እንዴት ታዲያ አለ ቪዛ አንተነ መሰለ ዘፋኝ በኮንትሮባንድ ልትሄድ ቻልከኝ አንጃ ኮንትሮባንድ በኮንትሮባንድ ልትሄድ ቻልከኝ እኔ ምን እየሰራው እንዳለ ራሱ ለኔም አልገባኝም እንጂ ግን ይልቁኑ ምግብ ስጡን ተረበናል እንጀኛ ተኛኛ ሳለ ደሚያፈሩ አማናጆች ሆጋተነ ሽሮን ካብላጄ ነድሮ ካይቹ amma adurree shaalaqichaan dhufte bashoon adurree nyaata naafisii nyaachuun jirru gattatteenye nyaadhu malee nuun jette bashoon ifiifuu nyaanni waan xiqqisho kan irraa nyaati naa kenne osoon tanarraa achi qabuutiin dhumarra adurree tana dadhabnaan maaliin jeen adurree tanaan ስራ ሻይጥ መያዝ ነው ስራዬ የኔ ስራ ደግሞ እንጀራ መብላት ነው ተነስተሽ አንቺ እንጀራህን በላለው ካልሽ እኔ ሜጃ አይጥን አድናለሁና እንቀያየሪ እንጂ አንዴ ቤትን ገርቴ አንቱ ተቀበዳ አትሞ ማን ያድግ ግዴታ ያዱ ጄዲ ሰካናን ከበለ ጉሮ ከናን ገውነት ጎዴ ነገገብሴ ሻለቃን ተክላይ ያው ዳዊት ያገኘላል ያቦ ነገገብሲናን አንካራቲ ጀባ ማለቃ ሰኒንገርቴ ካራቴ ባረቻትን ቱሪ ሆጋን ነገገብሱ ኦሎሜይተዴቲን ድርግም ይትቆዳኒስ አመቃበዱጋ ጉቶ በየበይኻ ለማን ብረዳዳበቱ dedeke shaada garte lamaan qawwee irraa bittinseetiin hoo mara shaadhaan tumadhaadhaa yee seenaa guutuudha kun guutuun as jira warri sun kun maa oonuun as jira mara shaadhaan tumadhaadhaan jeen amma na caccabsanii cinaacha kiyyeena dhawanii jechuudha dhiinee afaanii funyaanii na yaa'e fuudhanii mana hidhanna darbanii baalabeetiin ansitachuun jeen gahaadha manaa kiyya baalabeete wasdaachuu እዛም ያመጣችሁትን ቤርጎ አስቀምጣችሁ ከዛ በኋላ ተስሩኛላችሁ እንጂ isi gudeetuuf deeman kaayisaan meeqa gudeetan kan ganaa seenaan isaan gaafannaa jechuudha daldawute waan isaan ilmaan oromoo irra taasisan lafa irratti qabrii kuma diidamiitu lafa matammaa san gubbaa ilmaan oromoodhaa kanuma kanatti namni 12 30 bakka takkatti awwaalamu jeenoosaayidii keessaa turanii jechuudha biyya keessatti akka siyaasaan oofne addi bilisummaatti sin jiru maaliin sin jiru jedhanii uummata haatoochanii jiranii jechuudha namni siyaasaa dhiise. Ani mo nin deemuuf siyaasa isaan ajjeesan kana kaasuudhaaf hin deemaa jechuudha. Qeyroo jalqaba ittiin of dhabe. Achitti Sudaan. Biyya keessattis asittis ejjennoo qeyroon fudhate aanaa jechuudha. Hawaan kana jaaruu jalqabees qeyroo tana aanaa jechuudha. Waan kana quba qabaadhu. Kophaatiyyattiin deemee fincilaa ture ari'ame biyyarra. Matammarrattis kana fincile ari'ame hidhamee. Argite? Manni Oromoo guututu beeka waan kana guutuun ammoo ganaa fi toliin na gaafattu. Ati na gaafachuu keetiif galatoomi ilmaan Oromootis ni bo'anii jechuudha. Ilmaan Oromoo akkuma ati na beektu kanatti kan na beekanii jechuudha. Takkaa ilmaan Oromoo irraan boonnee jechuudha jiruutii guutuu na beekanii jechuudha ilmaan Oromoodha. Haa galatoomanii isaan tosiin nagahee jechuudha. Isin hundi galatooma. Amma booda Sudaan seente. San booda ji'a 8 gartee kana hidhan booda HIV allabbinyiin jeen qaama maneedhaa keessa taa'ee. Waraana lama ijoollee Oromootu jira ijoollee teenya kamandiitii fi beegii
أنا شايفين كبا شايفين سلالبين لذي أبدون يهدي الله وجتن جل ورانا أنا ما بيجينو يركوا الله تزبط شغل سامر الله تونجي هنا سابودوني سلالنا وانغا نجيس HIV jetin gamma nama barsiisu ke chomara HIV na jira tamarun dale nan da balabetin da tonu je matam masa gubba jira chwe gale sanis na gaddani na gaddi sane chorra migration jolle ni ka wela ni sindo na ten wala sa kana gaddi so banna ni HIV alla batun na dijo ni talalen jani jolle ka we yero tij ka ci sane jira la bala heddu ture jechu gaba mo tibga so ni sambore gamme sanguba jasa detaega jala megani da mebota na dokume jechu Diguman raya sami kamu. Diguman raya. Lapatan aku baca kasih jeradetin. Bashir namni jaanin General Sudani. Nasi dabar. Ilman Oromo khas Sudan jiran. Figerte dalne bilisuma motor moda kairon su. Achi jirtu nafute je chuketi. Makina ko saddati. Sente. Ambulance dan sene je chu. Sudan nagal chani yechu jasa debota ana dare nama ala tayba namni marata antaw fil dechu malif marate nanjiha silawayani namar achite himbayu isan karka jira ka korchi khidawan ana tu marachena fayisa mire anis marata tetun akkuma suyum fan garte siyasa sani maratani siyasa sani daballuma gagesa tronetti anis marade siyasa tiyabarsisa debu egale yechu Khanabi nama tokko tokkotti dubbii diye dubbii maraatu fakkaatti malee fayya qabda ani immoo kamaraatiin fayyisuudhaa dhufee jechuudha warra maraatee fayyisuudhaafin deemaa keessa deemtaa akkasi ichiti diya abbaan barbaadetti nime malee hin himu wanni naasa'u waan dhugaati ammallee itti fufaa jechuudha hin dhaabbatan Oromoon bilisoomtutti gaafa bilisummaadhaan fayyaa jechuudha maraatu bilisummaa fi marademi bilisummaa dhanin fayyaa jechuun gaafas yoon gaafas maradee marataa dhugaati yoon immoo gaafa bilisummaa uummata Oromoo sun gartee hin fayyin marataadhaa jechuudha. Ati fayyaa qabda. Bilisummaan hin fayyaa jechuudha. Nu qofaa mi'atis mataa hedduu qabda walumaan fayyinaa jechuudha. Kana Suudaan galee jechuudha. Suudaan hoggaan galu dininnatiin ayyana haaya. Dhagayamte Suudaan daangaa cabsee seenuun kiyya. Dininnatiin ayyana haayaniiti tokko Maammaddu fa'aati. Nasrallaa tokko fa'aa jira warroottan hedduutu jira nama jahana ayyana haayan. Manguddoo natti ergan warra isaan keessa dalagu. የፖለቲካ ችግር ካለበትም ጃን ኤምባሲ ሱዳን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተሱዳን ከዚህ ይርቱ አስተካክለ ወደ ሀገር መለሰዋለን እዚህ ከመጣለው ካለ ህይወቱን በሙሉ አስተካክለንለት የሚያስፈልገውን ነገር አርግተን እዚህ እንዲሰራና ዓለም ላይ እንዲሄድ ከሱዳን ዘፋኞች ጋር እናደርግለታለን እሱ ግን ህዝቡን እንዳያነሳሳ መጥቶ ከኛ ጋር ይስራ ያል ፓርላሜንታሪ hadufe yo garte rakkina politika qabaatule Itoophiyaa seenu khiyya garte nama jaha manguddoo natti ergata warra isaan keessa dalagu basaastota Maammaddu fa'aadha fakkeenya imbaasisuudhaan turatti erga waa hundani goonaafi yoo rakkina politika qabaatellee biyyatti deebifna nagaya goonee politika saniif mootummaa irraa sirreessinee akka achi keessatti dalagatee itti bal'atu goona fedhii isaanii gaafadhaadhaa jedhan yoo as keessan taajees waa hunda gooneetiifi mana hunda gooneefi waa hunda gooneefi akka walliftoota Suudaanii wajjin addunyaarra deemu goonaa jedhan. Kanaafuu achi si geessinaa nuti waldaya misooma Oromiyaa kan opiniyoon dhaabdee naan jedhan Suudaan keessatti. Hoottu jaaniiti gaana jeesanii miree osoo na jennaan fudhatiin dura kaayyoon qabaa jechuudha. Kaayyoon deemuufiin qabaa jechuudha. Amma gaa fuudhanii baasii na geessan. እንዴት መጣን አንጀን እኔ ምንም ችግር የለብኝም ረኮተ ከንቀቡንጀን መሐመድ አብዱል ቃዲር ትጋፈተማ ዲንነቲ ilma ከነው እንደዚህ ጎናን አንጀ አኒ መራዴትን ዱፈንጀን አባክ ያነራዱ የጆሉማት ይየቲ ዘከነና ጎደኒቲና ደርጊና ራጀፍቴ ከነው እንደተ መራዴትን ደሙ ጅራንጀ ነቻይፊን ቀባ ከናቡ ፊሊንግ ገርጋራ
دانغا خنا قرتي فيزا مالي وانين سيري في سودان تنا هايين جن كوبين كوبي سوندا موتما سودان نرى دورغان جن كيسين ندور جني هان كوبين كوبي فدي تنا نفكر غارا موسيقى موسيقى تيجي سيربي هاي سيرا دور جني ورطن غرا غرا كيسا قرتي سموسي بيتاني ارترا في خنا هوندا سيغال تاني ورانا تيغال تشين جاني شو جدلا كنتو جرا إسان خنا راو فيجي بيالا تندي ويتيتيس نتو غرانغالني نتو سيتي غرانغالو نهانجان Tolenjen deme amma cidakiyya jeetumaan Oggushan oggushan iga amma tokkoffa narraan organimi sintuuni jedhimi warroottan kana hoo eegaa jedhanii na jala kaayan warran eegu isaan kana hunda siyaasaati yan duruun isaan bitee fixeen afran sun bukaanii godaananii biyya biraa jiran amma kun daggala jira kairoon kun maamma tufaammoo warreen isaan jala ani garagalchuu dadhabe inni ciutti isaan jalatti hafee jechuu warreen gartee kaan tutan fuudhee baheen naa wajjin jijjiiraman amma sabboota konsertii goote sabboota konsertiin godhuu irratti ummata barsiisuun eegalee jechuu lallabuun eegalee jechuu eegasiin booda darmee qeyiroodhaa amajjii tokko Suudaan gubbatti qabanyee jechuu qeyroo jennee gadi dhaabne. Waraanninis kumaantamaan Suudaan keessa. Amma gaafa Suudaan seente sana qophii qeyroo irratti akkamittiin irratti hirmaatte qophii sana irratti. Iccitii waan kanaa gaafa bilisoomne dubbannaa jechuudha. Bilisoommannis haluu waan taateef. Dhihoodha jechuudha. Waa hedduu bada. Waa hedduutu badaa jechuudha. Sirrii. Amma immoo amajjii tokko jenne ayyaaleessine. Sanboota cidhaa kiyya qophaa'utti eegallee jechuudha. Cidhaa kiyya irraa waan arganne. Cidhi kee paarii qopheessuudha malee. Paarii qopheessuudha. Namni akkatti waliin nuu qabamu. Amma kanumaan qopheessa asirrattis haasa'u godhee barsiifnaa jechuudha. Isaanis ni barsiisan jechuudha yeroon. Maallaqa ammas asirraa arganne waraanaaf erginaa jechuudha. Qabsoota inni dirqama nuti gargaaruu waan qabnuuf. Argite? Ejjennoon keenya kanaa jechuudha. Waraana keenya gargaaru. Argite? Konsertii afur godhee asirraas maallaqni nan jiraadhuun immoo kan gartee surraa Tolosaa fa'aan uummata irraa walitti qabanii Saladin Ahmad fa'aan Minisoota irraa gaafa interviinaa godhan san walitti qabanii Dooraal dhibba shan gartee surraan akka achi seenetti isaa barbaadee akka itti naa bilbilee hin beeku haada qeyroo san gubbaatiin surraa Tolosaatiin wal arginaa jechuudha. Haada qeyroo san gubbaan na iyyaafatee matamaas na iyyaafataa waan tureef wal arginaa jechuudha. Lalaanni kun akkatti wal qabatu. Akkasirratti inni Dooraal dhibba shan naa ergee jechuudha galatoomu surraa Tolosaa. Maqaan uummata Oromoo kabajamaadhaan isaaf Saladin illee galateeffachuudhaan fedha jechuudha maqaan qeyroo kaleessaa saniin. Amma san booda gaa walitumatti laaquu eegale boo. Ejjennoo garteen fudhadhu naan jaani hoggansa jiraami walumatti laaqa. Walumatti laaqa. Takka hoo siyaasa uummata Oromoodhaa tan biyya keessatti adoochan. Ni uummanni kan dubbanne godhanii siyaasa uummata Oromoodhaa dhaamsanii akka namni waan akka dubbanne godhan kaasuudhaaf nuti propaganda keenya jechuudha. Propaganda kiyya kun. Argite? Kana hoggaa gootummoo lubbuu wareejeeti goota. Kana yoo wareegamtees yoo lubbuun keessi oolees. Raafta. Hojii rabbiiti jechuudha. Wareegamuu dhabuun. Amma gaa shanaffaa irratti cidha kiyya shanaffaa kan hin godhadhe gartee cidhaanii walitti qabaami. Cidha shanaffaa irratti warroottan iskoolaarshippii dhaabni kan nuufiitu jira achitti. Warroottan nu basaasan. Baasiin nu jala keessa. Qophii sii qopheessinaa naan jaan cidha. Wanta ji'eetiin uummata walitti qabne. Haa ta'u immoo ani fedhiin kiyya gara Gibsitti deemuu dhaabbitii adeemsa kiyya kan gaafasii. Achi Gibsuu deemuu barbaada. Dhoosee bakka takka addunyaan tun beeyte siyaasaa kana beekee uummanni gartee qeeroon akka dammeetuuf biyya keessa uummanni akka dammeequuf akka gabrummaa jala jirru gartee akka beekaniif jennoon kee. Argite?
waan kana jennu mafudhachuu eegalee jechuudha. Taa'iin qopheessinii osoo naan janiitiin wanni fedhe sunaa dhufu jee qopheessee jechuudha. Achumatti gartee maammattuu faatichi ture. Meedaa balaa biyyaniin guddoo irratti hoggaan ispiikara fudhadhee albashiiriinis uummata keenya ajjeesinii je'ee nuti gartee lallabutti haanu. Makiinaan soddomatti lakkaa'amu kan matarichisii fi hundichi walitti laaqamtee jechuudha gaazexeessitoota hojjeta. Gaazexaan Sudaan kun hundi walitti garagalchee jechuudha miidiyaan isaanii hundi biyya kana garagalchee gurbaan akkana jaamu jedhanii fuudhaniiti na dhabamsiisan. Dallumarraa na dhabamsiisanii jechuudha. Eega na dhabamsiisan booda mana hidhaa soobaa jedhan nageessan. Soobaa manni hidhaan sun maqaan isaa soobaa. Soobaa kanatti namni dhufee silaaluu danda'a. Duuba gaa erga mana hidhaa soobaa sanirraa ammaa sansalataan ijjetti yana hidhanii wanta nazaaraa waan jedhanii jira waan gurraatti ijjetti nama kaayan. Harkattis kaateena na kaayanii militti na kaayaniiti. UN hoggaan hordoftee UN gartee namni siyyee gamaa gamanaa gartee gaazexeessaan VOAtii fi jaalanneetii fi hundi hoggaa gartee addunyaarraa wanta jaamu fuudhanii isa nageessan mana hidhaa koobar nageessan asitti UN si harkuu hin danda'u. Bahara gubbaa jira. Achi keessa akkasumatti ji'a torba na hidhanii na dhabamsiisanii kophaatiyya. Gochaa gartee mataa nama maraachuu hedduu na godhanii jechuudha. Achitti Maamad Abdul Qaadir sun diniinnatii suni natti dhufee jechuudha. Achitti irraa na fuudhuuf ammaas Itoophiyaan irraa na fuudhuuf isaan irraa. Akkasitti gartee ji'a torba booda natti dhufanii asuma naa jeeftan malee mootummaa Itoophiyaatti nan kannitanii hin jeen. Mana hakimaa si geessinis marammarsiifne biyya tanatti dhiifnaa isaanis hin kanninuu naan jaan. Isinumaan naa jeessan jeen. Amman tana gartee mana hakimaa na geessanii milmee na waraananii na gaggabsanii na raffisan. Ganama isatti ni barkee matammaa gubbatti anaa ijjiti yeneedhaa harka sansalatni na jiru. Ka Suudaanii miila kiyya sansalatni na jiru ijjiti yeneedhaadha. Afaan Amaaraa warra haasa'uun argee jechuudha. Migreeshina Suudaanirraa. Migreeshina matammaarraa Itoophiyaatti duruuna kan nan oduu hanga gabeetiin dhufe. Akka malettiin bu'ee jechuun natti dhagahame wanni nan ta'e sun. Akka malettiin mataan kiyya miidhame waan ilmi namaa obsuu hin dandeenyeen obse waan kanatti yaa'an. Eegas booda makiinaan sadi dhuftee jechuudha. Takka ta waraana guutuu TV warra hooggantoota isaanii taklaayifaan warri jaaniin kunis makiinaa takka na fuudhanii Gondar na geessanii jechuudha. Itoophiyaan irraa na fuutee Suudaaniin immoo isaanitti na laattee deemtee jechuudha. Walitti na gurguratan. Akkasuma jechuudha. Walitti na gurguratan. Akkuma kaleessa nabiyyootaas gurguraa turanitti akkasuma walitti na gurguran. Hojii san. Amma eegasii Gondar na geessan Dabra Taaboor mana hidhaa san jalatti ni hidhame. Akkanuma sassaratachi jalatti dhiinaan rooba na tumsiisanii makiinaa kana gubbatti akka loonni takka na hidhanii. Eegasii fuudhanii maakalaawii as jalatti na tumanii gocha ilma namatti raawwatamne kan isaan irratti raawwatan. Kanin amma beekaa callisee Oromoonis waan hin sobe garii namaa itti fakkaatu dookumentii Minisootaa keessa hin qabaa jechuudha warra achitti dhufee na waraabe waan gocha isaan irratti raawwatan. Quba qabaadhu. Gocha hin taane shanyii xiyya balleessuu irratti raawwatan kanin obsee deemu. Gabaabumatti. Kan ilmi namaatis amma as Ameerikaa rabbi na fidee miti. Kanin itti garsiisee ilmi namaa hundi ilmoo ofii ittiin barsiifatee gabrummaa jala jiraachuu isaa beeku. Gonni gochi taklaayee fi seenaa kiyyanaa qaba. Taklaayee komaander taklaayee fi saajirri soomee akkas na godhe. Iccitii baasinaan jecha qaama saalaa kiyyana butaa turanii jechuudha. Tabaala na baasan. An gammadaan immoo qabsoo duraanuu qabsoo gaatti galtu akkanumaan taayyetti galtaami. Eegasiin booda hanga na hidhaniitiin waggaa tokko na hidhanii waan akkanarraa dhabanii na darban akka meeshatti. Maakalaawii irraa isa eega maakalaawii na fidan. Maakalaawii na geessan makiinaan sun hundi na jala deemte. Gondar irratti immoo akkas na godhan iccitii baasiyanii marmaariidhaan nutti argamanii finfinnee. Maakalaawii hanga midhamte. Maakalaawii waggaa tokkoon hidhame waggaa tokko guutuuf xiqquma na hafe. Ji'a kudhan hidhame eegasiin booda numaan bee. Booda finfinnee deebite. Deemeti waan hin ta'e kana nama agarsiifadhee barattoota yuunivarsiitii irra deemaa ture barattoonni yuunivarsiitiidhaan hafeeraa turanii jechuudha raajiin kun ragaadha. Raajiin kun asitti barachaa jira. Isinis natti bilbiltanii maallaqa kiyya hunda Suudaanitti gaa akkasitti maallaqaan gartee dhaabaa fi kan dajeen narraa fuudhanii maallaqa dhaabaati jedhanii fuudhanii maallaqa kiyyaas. OMN irraa jaarsi tokko dubbatee jira waa'ee kanaa.
maallaqa kiyyaas kaasii gartee hawaasni Oromoodhaa maqaa gartee surraa Oromiyaadhaatiin na ergamee anis achitti surraan gartee nama maqaa saniitiin na ergamu maallaqa kiyya hunda kaasii na ergame hawaasni Oromoo narraa fudhatanii ammaneedhaa keessatti darbame kun hundi narratti raawwatame jechuudha. Maallaqa san narraa fudhatanii sanis narraa nyaatanii maallaqa surraan jalqaba na erge malee isa lammataan asii ergee jee wanta jiru isaan kun utoo maallaqa kana hunda fudhatanii naa galaasanii jechuudha. Homa misaaya Oromoo nyaata. Oromoo nyaate nyaatu yaa. Yoo marki nan Oromoo nyaate. Akka malee nyaachuu asi aarsa malee. Maaliif maallaqaas nyaatee na nyaachuu isaan na aarsa malee. Oromoo nyaata. Oromoo nyaata. Maallaqaa nyaatu Oromoo immoo wal nyaachuun silaa gaarii turre jechuudha amma odaa dhaabbatu. Sanboota maakalaawii dhaqee maakalaawii irraa qarshii 10 qabaa huccuun xiyya hundi gartee narra cicciramte gaambeellota huccuun akkannee akkasittiin alwalli isaan uummata Oromoo kabajamaan akkasittiin gartee wayyaanee biratti saree ta'ullee isin ilmaan Oromoo biratti gartee dhalatee isin irraa hin dhalachaa dhufe atis wal isaa keenyaan qaba gartee ilma keetii irratti hoggaa kun raawwatamu garaa waasii danda'a hin danda'u jechuudha gabrummaa isinumarraa baadhachaa dhufnee jechuudha nuttis dabartee jechuudha quba qabaadhu amma gaa achitti mana namaa jiraachaa addi jaalannee namas intarviinaa gootee rakkoo xiyyeetana hundatti himee uummanni sitti himee jechuudha kan jiru sun qaamni fiyya hundi. Argite eegasiin maas gadin teenya abdiin kutanne deemeetumaan konsertii tokkollee biyya keessa godhuun dhorka maaqamni narra kaayame maali nyaadhee dhugare akkasittiin gadda namaarra deemee jiraachaa akkasumatti gartee deemee maas barattoonni yuunivarsiitii maallaqa waliin qabees naa kannaa barattoota kana xorra narraa wareegamee jechuudha. Warra kaleessa. Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya waliin jedhee barattoota kana deemee lallabeetumaan barsiisuu eegalee lallabuu eegalee jechuudha. Akkasumatti barsiisuu eegalee guutuu yuunivarsiitii irra deemee barattoonni kun na gargaaran kaannatti dhiisan barattoota humna isaaniitiin fidee cina kaaya yoo na dhorkan barattoonni akka isaan hin dhiifne waan beekaniif akkasitti jechuudha jiraadhee jechuudha akkasuma ijoolleen biyya arabaatti illee naa galatoomanii shamarran keenya na gargaaranii jechuudha kaasittaa isin gurgurannee kaasitta gartee lama silaa kanaa ta'uun qabsoo uummata Oromootiif wareege tola gadhiisaa jira jechuudha saniin uummata kakaasaa ture jechuudha. Anis takka abdiin kutannee jechuudha. Garuu wanti beekoo qabdu tokko kaasettiin sun agartee akkasumatti lafatti agarsiistu malee har'a garuu biyya agartee dhalli namaa itti nagaadhaan jiraatu kan Ameerikaa kana si fide wanni as si fide sun kaasettotii sirbootii ati hojjettee uummata Oromootiif gabbaaste kanatu har'a as si fide. Sirrii. Sigale? Har'a si fide. Wanni si sheenessu tokkollee hin jiru jechuu barbaada. Sigale? Gammachuu malee dhalli namaa hoggota akka kufee ka'uu ammas deebi'ee kufuu hoggoo 2 3 4 kufee ka'uu wannuma jiru. Wanni qoodni sii qoodameetu kanadha. Har'a garuu rabbiin gara naa ga'u as jirta. Moo deebinee deemnu egaa daawwita keenya gartee gartee Ameerikaa dhufuu keenyas bilisoomuudhaa miti. Deebinee ammallee barbaada si deemu jira duuba deebina ni deebina bilisummaadhaan amma bilisummaadhaan deemina biitti bilisoomtee jirta kaa fiigichi sun hundi ilmaan Oromoo iddoo hojii waan san hunda fiigaa turre biyya keessatti isinis fiigaa turtanii miti carraaqqiin isin kaleessa gootaniis kasa isin dura godhamaa turees kan wareegamaa turees arra qeyroo irratti wal ga'eeti qeyroon uummata Oromoo rasaasa dura harka qullaa dhaabbatee tokkummaa uummata Oromoodhaa dhiiga isaatiin mirkansee uummata Oromoodhaa gammachiisee jechuudha. Dafqee keessan kanaa jeetiin isinittis fidee har'a waliin haasa'utti jirraa jechuudha. Kunoo dafqa kaleessa isin dafqaa turtan kanaa jeetiin hayyoottan biyya keessa jirullee warra biyyarraa baqatettillee kunoo jennee finnee jechuudha. Kunoo dafqa keessan tokko ta'ee jira Oromoonii bilisummaadhaaf irra kanne Oromoon. Tokkummaa barbaadaa fi dhiirti meeqas badde silaa gootawwan kalee isaa sun akka isin har'a gartanitti dafqa keessan kana argite silaa bilisummaa tokkummaa kanarra gootawwan meeqaa osoo dheebotuu bade dhiira Oromoo meeqaa osoo dheebotuu bade quba qabda hiriyoottan kee kasi biraa badees kasan dura badees quba qabdanii silaa har'a arge jeetiin gaabbaa jechuudha tokkummaa har'a ilmaan Oromoo tokkummaa tokko ta'ee jechuun falmachuun bilisummaa jechuudha. Kana. Daawwattoota keenya kabajamoo dhalli namaa jireenya isaa keessatti hoggoota akka kufaa hoggoota akka ka'aa dabarsa. Wallisaan Kadir seenaa inni nuu hime seenaa isaarraa wanta gaarii irraa barree wanta nama gaddisiisu yookiin wanta nama gammachiisu waan baay'ee irraa barreera.
Kanaaf wallistoonni Oromoodhaa warri kana booda dhufuudhaaf illee deemtan mudannoon akkasii waan baay'ee waan isin irra ga'u yookiin waan isin qunnamatu jiraachuudhaaf mala. Kanaaf wanni itti dadhaban bu'aa guddaa firii guddaa namaa buusa. Injifaan kun uummata Oromooti. Keessin keessumsiisu ana Daawit Mokonnin ka kaameraan hojjete Surraa Tolesaa halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jenna galatooma.